kuma sanja nama ganda batte urataa keessan dhufe. Eeshi dhuga ba'umsi nani qabu baay'een nama kanaan nama waaqayyootti dubbatee jedhu kanaan mormaan ture baay'een falmaa ture habaaraan ture baqaadha yeroo sana xonqaayii qe'ee keenyatti hojjetamee turu narraa abaarsisaa wanni jedhamaa jira namni kun xonqaayiidha malee maal fayyada maal inni wanti inni hojjetu jedheen abbaan kiyya dhukkubsataa jiru haamanu lakki jedhamnaan wantumti yeroo sanaan nan abaara baqa maali kana wanni jedhamu nama xonqaayii as keessa deemutu nama waaqayyooti jedheen falmaa ture abbaa kiyya immoo achumaan seexanni guyyaan baqa wanni jedhamtee gabaabsite achumarraan anatti darbamee baay'ee dhukkubsataa ture baay'ee rakkachaa ture dagaafa sanaati wanti naaf qajeele hin jiru wanti nan argadhe hin jiru haati na erga akkanaan jettee booddee maal taate umtuu naan qajeelle wanti hundumtuun harkaa badaa deeme malee wanta nan argadhe hin jiru haati na dhalte obboleessi wajjin dhaladhe muluun na jibbee qabeenyan harkaa qabu fixadhee dhibee tiibii jedhamu sana dhukkubsadhee gaafan jedhamu dhufee gaafan asitti harka hidhamee jiru waan baay'ee keessaa naaf kadhatanii isaan nama nu waaqayyootti dubbatee dhamu diina baay'eetu si mormaa ture sabbaa kee galaafatee si galaafachuudhaa ka'ee jedhanii naaf kadhatanii harka isaanii irraa baasanii sa'aatii harka kiyyatti sa'aatii warqii kana harka kiyyatti hidhanii gaafa naaf kadhatanii jedhanan torbee kanatti deebi'inaan jedhanii torbeedhuma sanatti sa'a dorrobaadha jedhee biteen isaan dorrobaa ta'uu didee qe'umatti qalee warqii sa'a sana keessaa argadheen 300 fi 16,000tti gurguradhe. inojjata sirriitti hojjeta kan hojjeti nan keewwadha hojjedhe harkaan balleessa harkaa balleessee fixee harkaa gada deemsisee otoo hojjetu otoo akka malee halkanii guyyaa xaaru wayyoo lubbuu isaatiif qabamnee dhibeetti taanee dhibee tiibii kiriiri salphatti har'a hin gadhiisu hin gadhiistu yaa ija isaa bani bani ija isaa neelaati hin gadhiisu hin gadhiistu bani ija bani maal goonaa nuti abbaa isaa nama akkamii beekamaa biyyaaf ta'u kan biyya wajjin jiraatee wayyoo abbaa maal gootan wayyoo abbaa maal gootan inajemne ilmatti boodarbina konisi bakka faagooti boojede bakka darbee dhaabate jennaan nuti immoo afurri xonqaayi irratti asaadafamne irratti hojjenne baay'eesa lubbuu ergaasii qaba darbee kan si nyaatu si biraa kuteera maatii kee yoomsee si yoomsu kan dhufe rukuteera ergaasii qaba abbaa haadha kee yoomse sitti kan darbe humna wangeelaatiin sirraa deebise dhukkubi qomoo lakkaa hidhu sirraa kuteera sagantaa kana hordofaa kan jirtan kallattii garagaraa kan jirtan humna maqaa Yesuusiin wanta qomoo lakkaa hidhu sirraa kuteera amma ka gootu na dhageesse maan na dhageesse qorichaan galee jira qoricha kennaniiruufi gisee sadi iji keessa bayi tokko lama isa dhumaa galateeffadhaa gooftaan fi keessa walitti bushaati. Kai eessaa dhufte? Battee horataa. Battee horataa? Waldaa roobalee keessa yeroo dhuftanii jettan sana. Waldaa roobalee keessa yeroo dhuftanii jettan sana baay'een falmaa ture baay'ee baqa yeroo. Eenyuun falmaa turte?
si qabeessaa kan jedhamu kana bakka yeroo inni dhufe hafuura xonqaayidhaan dhufe malee maal hojjechuu danda'a maal biraa qaba maal harkaa qaba kan hin jiru baay'ee isaan falmaa ture baay'ee lolaa ture amma daa kan narraa lolutu jira kanaaf himalee akka hidhaa namaa hiiktu. Yeroo sana jaallattu sin jaaladhu baay'ee bakka wasiilli koo tokko kana man hin jira hin fida qe'ee keenya yeroo wanni dhamu yeroo sanaaf itti dhaadannatti wanni dhamna namittiin kun qe'ee keenya balleessuuf jennaati qe'ee keenya tolchuuf dhufte gaa. kottu na ilaali amma na jaallataa ree. Amiin. Na jaallataa. Amiin. Kamiyyuu naaf ta'e midhaan numan qotaa numan xaaraa edaa eebba kiyya seexanatu nyaataa ture san sin arrabsaa jiru sanatu daannaa sana. Harkol kaasi eebba keetti ba'uu barbaadda hammeenya si keessaa fuudhee waan gaarii si keessa kaa'e.